Arkafuuni daawwattoota keenya oduu dirii miidiyaa irraa isinitti himnaa oduu wajjin an Daani'el Anbisaatii hanga xumuraatitti faana tura. Manni maree ministeerotaa yaa'ii idilee 32ffaa taa'atii oole. Mootuu dhabtee akka nutti qindeessiteetti. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 32ffaa irra geggeesseen dhimmoota garaagaraa mari'achuun murtoo adda addaa dabarseera. Manni marichaa jalqaba irratti kan mari'ate wiixinee labsii filannoo Itoophiyaa galmee paartilee siyaasaa fi naa'umsaaf filannoo fooyyessuu dhiyaate irratti yoo ta'u, gareewwan siyaasaa sochii seera qabeessa haalaan turan karaa nagaa sochoosuu fi wayita fedhii agarsiisan qaamolee kanneen paartii siyaasaa seera qabeessa taasisuu, galmeessuu fi sirnaan dandeessisuu labsii ture keessatti haammate. Gareewwan kunniin karaa nagaa sochoosuu fi ijaarsa sirna diimokiraasii keessatti gumaacha baachaa wayita fedhii agarsiisan deebisee galmeessuu fi sirnaan dandeessisuu diriirsuu fi wiixinee labsichaa qopheessee dhiyaateera. Manni marichaas wiixinee labsicha irratti erga mari'ateen booda mana maree bakka bu'oota uummataaf akka darbu sagalee guutuu murteesseera. Manni marichaa labsii akka maallaqaa karaa seera alaa argame seera qabeessa taasisuu dhiyeessuu fi gocha shororkeessummaa mari'ateera. Waamichi irra deddeebiidhaan mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota Oromiyaa keessaa socho'anii fi taasifamuu kutannoo nagaaf qabu agarsiisaa jedhame. Dabalata oduu kanaa akka itti aanutti qindeeffanneera. Mootummaan naannoo Oromiyaa dararaan uummata naannicharra ga'uu daran waan hammaataa deemeef qaamonni hidhatanii socho'an gara qabsoo nagaatti akka deebi'aniif gaafatan. Ibsi kun yeroo lolli humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti hammaatetti kenname. Tibbana WBO'n kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti opereeshinii waraanaa humnoota nageenya mootummaa irratti geggeessaa akka jiru ibseera. Godinaalee akka Shawaa Lixaa, Gujii fi Boorana keessatti lolli humnoota nageenya mootummaa fi hidhattoota WBO gidduutti deemaa jiraachuu BBC'n maddeen isaarraa mirkaneeffateera. Mootummaanis dhiyeenya tarkaanfii jabaa hidhattoota irratti fudhateen kaan booji'uu fi kaan ammoo dhabamsiisuun ibsa baase. Dabalataan hidhattoonni karaa nagaa harka kennatan akka jiranis ibsaa ture. Haa ta'u malee kun rakkoo nageenya guddaa naannoon Oromiyaa waggoota 5 darbeef goolaa tureef furmaata ta'uu hin dandeenye. Gaaffii siyaasa uummata Oromoo deebisuuf qawwee kaasuun hin barbaachisu kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa karaa duudhaa fi sirna gadaa qabnuun rakkoo keenya furachuu qabnaa jedhe. Pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula feesbuukii isaanii irratti caamsaa 30 bara 2024 akka barreessanitti mootummaan isaanii hidhattoota WBO waliin karaa nagaa ta'een mari'achuuf ammas qophii ta'uu agarsiisa. Nagaa ammas nagaa kan jennuuf fakkeessuuf yookiin akkeessuuf miti akka uummataatitti osoo sirna guddaa akka gadaanurra darbee dhibee siyaasa hawaasaa biroof illee qoricha ta'uu danda'u qabnu dhabaa fakkaachaa jirraa jedhan. Dubbii isaanii kanarratti yaada isaa karaa feesbuukii kan barreesse xiinxalaa siyaasaa beekamaa Jawaar Mohammad waamicha qabsoo nagaaf taasifamu gaarii ta'uu ibsuun garuu afaaniin qofa osoo hin taane gochaan ta'uu qabaa jedhe. Lolaaf dhaadachuurra nagaa lallabuutti ce'uun gaariidha. Amma afaaniin nagaa faarsuun kun gochaa qabatamaan wal faana deemuu baannaan uummatattis ofittis qoosuudha jedhe. Aangawoonni WBO yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turanii akka gadi lakkifaman boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa koree dhaabbilee diimokiraasii gaafate. Dabalata oduu kanaa Tanaanas Fiqiroo akka taanutti qindeessiteetti. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa xalayaa koree dhaabbilee diimokiraasiitiif barreesseen aangawoonni olaanoon WBO yeroo dheeraaf mana hidhaa turan akka gadi lakkifaman gaafate. Erga qondaallee WBO Jaalbattee Urgeessaa ajjeefamee haala aangawoota dhaabichaa mana hidhaa jiranii irratti boordichi irra deddeebiin iyyachaa ture. Kanaan dura dhaabichi xalayaa boordii filannoof barreesseen aangawoonni olaanoon WBO Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booranaa, Kennesaa Ayyaanaa, Lammii Beenyaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Daawit Abdataa fi Girmaa Xurunaa haala lubbuu isaaniif yaaddessaa ta'e keessa jiraachuu ibse. Jarreen kunniin kanaan dura manni murtii bilisaan akka gadi lakkifaman murteessus hanga hammaatti hidhaarraa kan gadi lakkifamnee fi karaa seera qabeessa hin taaneen hidhaarra waan jiraniif falli akka kennamuuf gaafate. Ji'a amajjii keessa boordiin filannoo biyyaalessaa koree dhaabbii mana marii bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf komii dhaabichi irra deddeebiin gaafate kana xalayaan kun ni eera. Akkasuma komii kana boordichi ofiin qulqulleeffachuuf yaaliin ni godhe akka hin milkoofnes xalayaa mana marii bakka bu'oota uummataatiif barreesse kanaan caqasuus eera. Walumaa gala komii dhaabichi irra deddeebiin boordichaaf dhiyeessee fi boordichi ammoo koree dhaabbii gaafate kana irratti koreen dhaabbii hanga ammaa deebii akka hin kenninee fi wanti qulqulleeffate yoo jiraates ammoo akka isa beeksisu boordichi xalayaa kanaan kan gaafate.
Bara kana Oromiyaa keessatti barattoonni 200,000 fi 46,000 qormaata biyyoolessaa ni fudhatu jedhame. Sanyii Cannaqaa akka taanutti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti bara kana barattoonni kutaa 12ffaa 200,000 fi 46,000 qormaata biyyaalessaa akka fudhatan biiroon barnoota Oromiyaa dubbate. Hoogganaan biirichaa Dr. Tolaa Bariisoo qormaatilee bara kana kennaman ilaalchisuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana qormaanni kutaa 6ffaa yeroo jalqabaaf kan kennamu yoo ta'u, barattoonni kutaa 6ffaa 700 fi 31,955 ni qoramus jedhame. Qormaanni kutaa 12ffaa gama tokkoon karaa onlaayinii kan kennamu wayita ta'u, gariin ammoo waraqaan akka kennamus ibsaniiru. Kunis bakkeewwan rakkoo neetwoorkii qabaniif yaadameeti jedhaniiru. Yeroo ammaa kana qormaanni giddugala wiirtuu qormaataa hunda qaqqabee jiraachuu kaasuun qophiin qormaataaf taasifnus xumuramee jira jedhaniiru Dr. Tolaan. Walumaa galatti bara kana akka naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 6ffaa, 8ffaa fi kutaa 12ffaa baay'ina uummata Jibuutii kan caalan qormaataaf ni taa'us jedhame. Akka Oromiyaatti barattoonni miliyoona 11.6 ta'an barnoota irratti argamuu jedhaniiru. Gama onlaayiniitiin magaalota Shaggar, Adaamaa, Bishooftuu fi Jimmaatti barattoonni shaakala gahaa taasisanii jiraachuus kaafameera. Kanaan afaanis yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiranitti shaakaluun ga'umsi isaanii erga ilaalamee gama onlaayiniitiin akka qoraman ni taasifama jedhan. Walumaa gala naannichatti barattoonni miliyoona 1 fi 651 ol qormaata sadarkaa naannoo kutaa 6ffaa, 8ffaa fi kan biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf qophii xumuruu himaniiru. Qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa adoolessa 3 hanga 6 bara 2016tti kan kennamu yoo ta'u, qormaanni kutaa 6ffaa immoo caamsaa 29 fi 30 akkasumas qormaanni kutaa 8ffaa waxabajjii 4 fi 5 akka kennamus ibsaniiru. Maddii oduu keenyaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa irraati. Oduu keenyaa biyya alaatiin immoo bu'aan filannoo Afrikaa kibbaatti geggeeffamaa jiru eegamaa jira. Siifan Kabbadaa akka taanutti qindeessiteetti. Biyyoota Afrikaatti dhiibbaa siyaasa olaanaa qabaachuun Afrikaan kibbaan kan beekamtu filannoo waliigalaa geggeeffamaa jiruun yaaddoo fi dorgommii cimaan kan eegalamaa jirudhas jedhanii jiru. Kana malees deeggarsi paartii ANC argatee tureen booda Afrikaan kibbaa bara 1994tti dimokiraatawaa taateen filannoon kun yeroo 7ffaaf geggeeffamuufidha. Paartichis filannoo dimokiraatawaa bara 1994tti injifateen booda hanga ammaatti aangoo irratti argama. Koongirasiin biyyoolessaa Afrikaa ANC paartii siyaasaa guddicha ta'uun waggootaaf turetti dabalee hacuuccaa warra adii muraasaan durfamu apartaayidii irratti qabsaa'uun kufee kaasee ANC'n iddoo olaanaa qabachuun Afrikaa kibbaa keessatti hanga har'aatti tureera. Haa ta'u malee bara 2004tti erga namoonni filatan sagalee harka 70 argatee kaasee waggoota itti aananiif sagaleen argamu wal jalaan hir'ataa deemuun ammatti sagaleen paartiin kun argatu parsantaa 50 gadi bu'uu akka danda'u qorannoowwan geggeeffame ni agarsiisu. Kana malees uummanni Afrikaa kibbaa keessaa parsantii 3 kan ta'an jechuun miiliyoona 2.4 baqattoota kanneen keessaa immoo lammiileen Itoophiyaa 10,000 jirus jedhanii jiru. Lammiileen Afrikaa kibbaas baqattoonni hojii nurraa fudhatan jechuun hokkora kaasaa turanii waggoota muraasa darbaniif Itoophiyaa dabalatee baqattoota biyya biraa irratti haleellaan akkaan dabalaa jiras jedhaniiru. Human Rights gabaasa dhiyeenya kana baaseen lammiilee biyyoota alaa duula filannoo kanaa akka salphaatti oolfamaa jiru waan ta'eef eeggannoo gochuu akka qaban dubbatee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp mannaa 34 irratti dhiyaateen yakkamaadha jedhame. Antiikoo Isaayyaas akka taanutti qindeessiteetti. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp himannaawwan yakkaa 34 irratti dhiyaateen yakkamaadha jedhaman. Seenaa Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf Tiraamp dursaa duraanii fi kan deebi'anii filatamuuf qophiitti jiran yakkamaa ta'uun itti murtaa'e ta'aniiru. Walumaa galatti yakka galmee daldalaa sobaatiin himataman dabalatee himannaa 34 irratti dhiyaate hundumaan yakkamaa jedhaman. Haqni dhokate ba'eera kan jedhan seera baastonni diimokiraatotaa pirezidaantiin duraanii USA Doonaald Tiraamp Niiyorkitti dhimma ragaalee daldala waliin dhahuun himannaawwan irratti dhiyaatan 34 yakkamaa ta'e argamu manni murtii ibseera. Murteen dhumaas waxabajjii 11 irratti dabarfama jedhan. Seera baastonni diimokiraatotaa fi qeeqxonni Tiraamp yaada toora X gubbaa irratti dubbataniin haqni ni baates jedhan. Har'a lammiileen Ameerikaa 12 pirezidaantii duraanii yakkoota hedduu raawwachuu bira gahan. Yaaliiwwan gara balleessii lafarraa harkisuu fi haaluu booda dhumarrattis akkuma kaanii Doonaald Tiraamp irratti haqni qaqqabe. Olaantummaan seeraa mul'ate jedhan bakka bu'aan Kaalifoorniyaa
Adam Schiff abbaan seeraa dubbateera haqni mul'ateera jedhe bakka bu'aan Dimookiraatotaa kibba Kaalifoorniyaa. Gaafatamummaan Ameerikaa keessa jiruuf yeroo murteessaadha kan jedhan bakka buutuu Waashingtan. Battaluma murteen balleessaa Doonaald Tiraamp mana murtichaatti labsame daqiiqaawwan muraasa keessatti akkaawuntii miidiyaa hawaasaa isaanii Truuz irratti waamicha deeggarsaa maxxanfameen ani hidhamaa siyaasaati jedhate. Maxxansi Tiraamp birmannaa deeggarsaaf dhoobame. Gareen duulana filadhaa isaas iimeelii ergeen kun dhuma Ameerikaati jechuun gaafatan. Anis kunoo amma dhaddacha siyaasaa irratti yakkamaa ta'eera. Garuu dogoggorriin hojjedhee homtuu hin jiru jedhan. Ergaan iimeeliin kunis arjooma duula filannoos gaafatee jira. Haa ta'u malee seenaa keessatti yeroo kanatti deeggarsa keessaniin Waayit Haawusii injifachuun deebifnee Ameerikaa guddoo ni taasifna jedhan. Pireezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp ergaawwan himannaawwan irratti dhiyaatan 34 hundumaa balleessaan irratti murtaa'een booda kun salphina ture kun dhaddacha sobaatis jedhan. Kun xumura irraa fagoo jira kan jedhan Tiraamp hanga dhumaatti qabsoo itti fufna jechuun ammallee abdii akka hin kutanne dubbatan. Gareen seeraa isaaniis akkasuma himannaawwan irratti dhiyeessan balleessaan itti muramuun haqa miti jechuun oliyyannoo akka gaafatan akeekeera. Pireezidaantiin duraanii kun adeemsa mana murtii ture irrattis haala haqaa hin qabneen akka ilaalaman himan. Osoo mana murtichaa bahaa jiranii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kun xumuramuu irraa fagoodha jechuun gaaffii dhiyaatee tokkollee deebii osoo hin kennin bahan. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa halkan gaarii.